Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiidhaan keenya akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii. Nullee jirra sis baga jiraatanii baga dabarfatee ammaan isiniin gahee akkam jirtan isiniin jecha. Shaashaa jennee dhufnee shaa jedhaan nu jalaa jira isiniin jenna akkuma isaan immootiyyuu warra chaanala keenya haarawwataa ta'an maatii keenya ta'uu hin dagatinaa yeroo kamuyyuu nu wajjin taasiniin jedha. Okay, har'a mootiyyuu waan ajaa'ibaa wayii qabannee dhufne jechuudha. Wanta baay'ee tokko jechuudha namatti dhagahamu. Egaa yeroo kamuyyuu rakkinni Oromoo achiin siquu jechuudha. Nutti asiqa malee achiin siquu nutti asiqa malee nurra achi siquu hin dandeenye jechaadha. Guys. So kanaaf Oromoon salphina guddaa keessa jira bara kana. Callisuun immoo rakkoodha. Akkamitti callifna? Miknaatum nuti dhiiga Oromoo qabna. Nuti Oromoodha waan ta'eef callisuu hin dandeenyu. Hamma danda'ame tokkoon saba keenyaaf dubbachuu fi saba keenyaaf quuqama saba keenya dubbachuu yeroo kamuu hin dhiifne jechuu barbaadeeti gabaabaa isaa. So isin himmootuyyuu akka yeroo nuti irra deddeebinee dubbannu kana waan biraatti nu fudhanne maaliifi nutti dhagahama jechuudha. Fakkeenyaaf haalli Jawaar keessa jiru, haalli Baqqalaan keessa jiru, haalli Hamzaan keessa jiru, haalli hayyoonni Oromoo keessa jiran haala salphaatti fudhatamuu miti jechaadha. Isinii galee egaa haala salphaatti fudhatamuu miti jechaadha. Dhiyoo tana ምንድነው nyaata lagannaa nyaataa jalqabanii turanii kan jedhanii dhugaata sobataa sarrabitu beeka garuu jalqabanii jiranii hin beekan jechuudha. Isinii galee egaa baay'ee nama shakkisiisa fayyaan isaanii. Sanirraa kaan hafe mootiyyuu uummanni keenya baay'ee shawwadamaa jiran. Akkamitti shawwadamaa jiran yoo ka jettan taate uummanni keenya filannoodha jedhaniini sobaa jiran uummata keenya. Isinii galee uummata keenya shawwadaa jiran jechuudha. Sababa filannoon hin jira jedhaniini uummata keenya akka malatti miidhaa jiranii jechaadha. Uummata keenya shawwadaa jiranii jechaadha. Mootummaan kamiyyuu biyya ijaaruun homa jiru. Biyya isaatiif waan gaarii hojjechuun homa jiru. Biyyiin faashinii hin baane jechuu barbaadeeti gabaabaa isaa. So kararratti waa qalama diddibee mana manarratti waan akkasii zayitii manaamana biyyaa kennee sobee biyya ijaaraa jira. Waan akkanaachitti raawwanne jedhanii kaadiroonni isaa garaa guutatanii bulanii jechaadha. Uummanni keenya immoo kanaan sobamuu hin qabdanii jechuu barbaadeeti gabaabaa isaa. Ka biyyi raawwatu kanaan sobamtanii jalan fiiginaa jechuu barbaadeeti. Ifaa miti. Waan biyyi raawwachaa jiru kun dhugaa isinitti fakkaatini. Mootummaan kamiyyuu yeroo filannoo akkamitti olii gadi foolata jechuudha. Filannoon kun dhugaa ta'uu danda'a, soba ta'uu danda'a. Filannoo ta'e isaa ta'u hin jira jedhanii miti. Garuu uummanni keenya maaliif shawwadamtan jechuu barbaadeeti jechaadha. Amma warri biyyaa mootummaa kana jala fiigaa jiran jechaadha. Darbee hin argama. Kun sodaatee ta'uu danda'a. Kun immootiyyuu garaadhaaf ta'uu danda'a. Yookaan kun immoo ollaa isaa laalee ta'uu danda'a. Kun immoo jiraachuuf ta'uu danda'a. Jiraachuu jechuun isinii galee. Haa ta'u malee garuu jiraachuu ta'ee garuu jireenya hiika qabu jiraachuu wayya. Jireenya obboleessi kan keessi biraa kufu. Jireenya obboleettiin kan kee obboleessi kan kee biyya ormaa deemtee kabajaadhaan biyya isiitti hin galle jiraachuu irra sirraa hafuu wayyaa jechuudha. Waan argattu suni warqii nabii sii godhu sun hafuu sii wayyaa jechaadha. Isinii galee akka mataa kootiitti. So warri biyya jirtan shawwadamaa jirtanii akka daa'ima waa isin jala busee abii isin sobaa jira. Ta'a hin sobaminaati isin jedha. Sobamtanii mootummaa kana hin deeggaranaa isin jedha.
daandii haqaa qabadhaa isiniin jedha. Hayyoota keenya yaadadhaa isiniin jedha. Isaan jireenya gaarii nuuf jecha dhabanii dararamaa jiran san yaadatuu qabdan isiniin jedha. So guys, baay'ee waan namatti ulfaatu keessa jiran jechuudha jarri. Har'a namni eeru namicha kana maqaan isaa Kiyyaatu kan hidhame jechaadha. Isaa kabajaa godhanii hayyoota keenya gara wajjitti kabajaa dhoggatan jechuudha. Hayyoonni keenya hoo dhukkubsatan mana yaalaa gaarii hin dhaqan, mirgi isaanii takka hin kabajamuuf dhugaa rabbii baay'ee namatti dhaga. Akka Jawaar jedhe sanii Oromoon akka bara kanaa hin salphanne jedhe, hin salphanne isuma dhugaati. Garuu filannoo kana mee akka isaan godhan hin laalla. Walumaan agarraa jechuudha. Egaa filannoon dhufeera torbee jala ga'ee jira jedhanii miti. Mee ka hayyoonni Oromoo hidhaa jiran. Nama akkamii dhaabanii nama akkamii filatu jedhan. Isinii galee mee nama akkamii gad dhaabanii nama akkamii filatu jedhan. Ka filatu een Oromoodha miti. Oromoon namni Oromoon qabu hidhaa jira. Namni Oromoon qabu saqayyamaa jira manidhaati. Kan filata. Kanarratti filannoon hin jira jedhanii amananii. Kanaafi ummata keenya ummata bal'aa mootummaa kana wajjin warra shawwadamtanii fiidan, warra karaarratti qalamii wayii isin yoo diban jijjiirama jammare jettanii jala fiidan, warri osoo obboleeyyan keessan biyya ormaatti rakkachaa jiran, obboleettiin keenya biyya ormaatti rakkachaa jirtu sababa mootummaa hin qabneef, osoo mootummaan kun saba kiyya jedhee har'a furmaanni guddaan kaameef jira. Ijoollee Yamanitti dhuman saniyyuu baay'ee ijoollee Yamanin keessatti dhuman osoo nama mootummaa gaarii taate ijoollee saniif dhiiga jira akkasitti nafu jechuudha. Dhiini jira akka jigesetti nafu jechaadha. Sanirraa arganii lammii keenya akkatti dararaa jechuudha. Alagaan akkatti dararaa jechuudha. Kana argaa qalamii barri keessan irratti ergasanii dibee jijjiirama guddaa fidee jira. Kanaan jala fiigdanii jechaadha. Kanaan Jawaariin faa dagattanii jechaadha. Kanaan waraana adda bilisummaa Oromoo dagattanii jechaadha. Isin jecha qorra nyaatanii, isin jecha beela dhaban beelanii, isin jecha dhoobbatanii, isin jecha fedhii isaanii awwaalanii, isin jecha bosona galan qalama barri irratti isin dibaniif irraanfattanii jirtanii jechaadha. Isin galee. Ummati keenya biraa dhaabannu, ummati keenya sagalee haa taanu. Warroota hidhamaniif sagalee haa taanuu fi ijoollee kana sagalee haa taanuu fi hayyoota keenya irratti shira baay'ee dalagaa jiranii hayyoota keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Hayyoota keenya dagachaa jirtanii hayyoota keenya bakka isaan hidhamanitti sareetti qalaa jiranii mirgi isaanii hin kabajamuu fi dhukkubsatan mana yaalaa dhaquun hin jiru. Rakkoo guddatu irra gahaa jira. Please isinii galee rakkoo xiqqaa osoo hin ta'in guddatu irra gahaa jira jechuudha. Namni mirgi isaa hin kabajamne, mirgi isaa sarbame jechuun waan guddaadha jechuudha. So hundi keessanuyyuu isin dhiphisuu qaba waa'een hayyoota keenya, isin yaachisuu qaba jechuudha. Har'a warri biyya keessa jiran sababa isaa waa takka itti kennanii shawwadaniin mootummaa kana wajji dhaabatanii jechaadha. Sorry kaameera nana agarsiisaa jiru. Sababa inni itti kenneen na dhaggeeffadhaa saba keenya qaalii. Sababa inni waa xiqqoo godheefin mootummaa kana wajji dhaabataa jiran uummanni keenya jechaadha. Namoonni tokko tokko baay'ee keessanii miti. Kanaaf mootummaan ni darba. Mootummaan kuni filatamuuf hin danda'amu. Karaa fedhe yoo yaale filannoo isaa namni isa filatu akkas hin jiru. Dirqamaan eeguu danda'a. Garuu dirqamni
dirqamni tabbaan bayu karamatti hafaa malee namni jaalateeti kan nama filatu malee dirqiin miti. Tarii dirqiidhaan godhuu hin dandeetta garuu si hin milkaa'u jechaadha. Kanaaf hayyoonni keenya mirgi isaanii sarbamaa jira. Yoo dhukkubsatan mana yaalaa dhaquu hin danda'an, waan fedhii isaanii godhuu hin danda'an, dagannaa nyaata akka jalqaban hagammaatti fufaa jirani waa baay'ee raawwachaa jiranii jechaadha. Kanaaf irra caalaan maaliin rabbitti booya. Rabbiin hayyoota keenya bira haa dhaabbatu jechaadha. Keessatti dha'aanu jechaadha. Kan rabbitti aanu immoo rabbii gaditti kaa Oromoo geetidhaati kaa Oromoo taa qalamii barreetti isinii dibanii fi shawwadamina. Soba malee jechaadha. Soba malee filannoon takkas hin jiru. Mee torbeetti galee jedhamee jirami walumaan laallamii. Filannoo torbeetti galee kana mee walumaan laallaa jechuudha. Isinii galee. So akkas isiniin jedha. Waan na wajji turtanii guddaa galatooma. Hundi keessaniyyuu samoona kana waan gudiitu ta'uudhaa eegaa jechaadha. Ajaa'iba jechaadha. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha wanni deemaa jiru. Garuu kana maraa kan caalu fayyaadha. Hayyoota keenyaaf fayyaa kadhachuu qabdanii dursa fayyaan isaanii eegamuufi qaba jechaadha. Waa hunda caalii akkasiniin jedha. Waan arjin turtaniif thank you galatooma. Ciao. Ciao.